Halleelli isaa sun paatentii
Haaloo akkam jirtaa fayyaa keetii nagumaayii akkanatti bilbilaa jiru walabummaa niws neetwoork irraayi akkam jirtaa baga ayyaana eebila 15 guyyaa ulfaataa fi guyyaa jaalatamaa baga geessanii egaa kanattirraan dabalatees immoo guyyaa har'aa warra hordoftoota amantii kiristaanaa baga ayyaana faasigaa geessanii isiniin jedhaa. Egaa akka waraana bilisummaa Oromootti waan keessa turtanii waan yeroo xiqqoo addaan turree jirra. Mee jaalboonaa baga nagaan dhufte gara walabummaa niws neetwoork irratti yeroo dheeraa booda. Meel baga nagaan nu eeganii isinillee baga nagaan eebila 15 kan bara 2021 geessan. Amiin amiin baga waliin geenye. Egaa kallattiidhumaan gara marii keenyatti ceenaa. Mee ibsi egaa wobooni biyyattii keessatti waraanni dhaabbatee mariin karaa nagaa akka godhamuu fi ibsa qabxii 8 of keessaa qabu baasee jira. Maal jechuudha ibsa san irratti mee yaada nuu kenni yaada uummata Oromoo fi akkasumatti warra afaan Oromoo dhaga'anii fi waan kana addaan baasii cuunfiti nuu ibsime. Qabxiileen inni baase kun nagaan biyyattii kana keessatti kan argamuu danda'u yoo ilaalameen gidduu keenya jiraate. Har'a lafti itti waraanni baay'atee jiru giddugaleessa Oromiyaa guutummaa biyyoota Oromiyaa kana keessatti uummanni Oromoo guyyaa halkan mana hidhaatii bahee mana isaatii bahee ajjeefamaa jira. Inni kun furmaata hin ta'u. Mootummaan gurra isaa paartilee morkattootaatti yookaan immoo gara waraanni bilisummaa sagantaa siyaasa waraanni bilisummaa Oromoo qabatee jiru maal fakkaata jechuun aadiloojii isaa hubatee karaa biyyittiin kun nagaa gara ce'umsaatti yookaan immoo nagaan biyyittii kana keessatti argama jedhu sanatti dhufuu danda'uu qabuu ka jedhudha malee waraanaa miti. Waraanni dhaabachuu ka danda'u gaafa mootummaan hundeen nurraa Oromiyaa walabaa gad dhaabbatte qofa. Kana gochuuf kaleessas akkuma isin beektan maas miidiyaa garaagaraa irra deemaa ture gama waraana Oromootiin karaa nagaa akka furamuuf yaaliin geggeeffamaa ture jechuudha. Har'allee ka gurra qabu ka jennuuf karaa nagaa dhiiga dhangala'aa biyya keenya biyya yaaddoo keessa jirtu kana uummata keenya uummata bahee galuu dadhabe kanatti nagaan akka deebi'u yoo barbaade qaamni kana fedhu yoo jiraate gara waraana bilisummaa Oromootti dhiyaatee biyyittii kana keessatti mootummaan ce'umsaa dhaabbatee karaa nagaa ta'een qaamni walaba ta'e biyya keessa seenee nagaan biyyittii eegamuu akka danda'u kan jedhu ejjennoo akka keessaa qabu ibsa baase. Egaa kana hubachuudhaan qaamni kana hordofu yookaan morkataa ka ta'e sirna abbaa irrummaa kan leellisu jaarraa 21ffaa keessa sirni akkanaa fudhatama akka hin qabne hubatee gara waamicha keenyaa akka dhaga'uu akka gurra isaatti akka qabu kan jedhudha. Baay'ee galatoomii. Egaa ulfaadhu jaalboonaa caalumaa waraana bilisummaa Oromoo jiddu galeessaa. Egaa mee haala kana keessatti qabxiilee ibsa ba'an kana keessaa mootummaa ce'umsaa dhaabuu kan jedhu of keessaa qaba. Mootummaa ce'umsaa yeroo jedhu kan waliigala impaayera Itoophiyaati moo
kan Oromiyaati kan jedhu irratti ibsa kana keessatti mee wanni ati akka achirraa ibsa kanarraa hubatte irratti maalidha inni akka waliigala impaayera Itoophiyaa kana guutummaan guututti mootummaa ce'umsaa akka dhaabbatu barbaadama waraanni bilisummaa Oromoo akka Oromiyaatti kan inni barbaadu kanarraa mee addaan nu baasime. Biyyattii kana keessa sabaa sablammoota hedduutu afaan qawween ukkaanfamee jira. Mirgi isaanii hin kabajamne gaafatabiin isaa qawweedha. Kanaaf kanarraa immoo furmaata akka ta'u akka guutuu biyyattiitti mootummaan ce'umsaa dhaabbatee kara nagaatti ka deebi'uu ka jedhudha. Uummata Oromoo qofa osoo hin taane har'a akka fakkeenyaatti uummata Tigiraa yookaan TPLF arguu jirtu, uummata Gambeellaa arguu jirtu, uummata Ogaa arguu jirtu. Yeroo inni mootummaa kana mormee halkanii guyyaa morma hudhee qawwee walitti dhukaasaa jiru jira. Kana keessatti immoo dhiiga ilmaan namaa hedduutu dhangala'aa jira. Kanaaf mootummaan ce'umsaa keessa ta'e biyyattiitti akka dhaabbatu kan nuti gaafanne. Baay'ee galatoomi jaalboonaa. Mee akkasumatti ibsa isin baastan kana booda mootummaan ibsa baasee jira. Akkaataa isaanii sooshaal miidiyaa kanarra naanna'aa jira. Arumaayyuu adda bilisummaa Oromoo fi TPLF farra shororkeessummaadhanii akka ilaalamu ibsa baasaa jiranii argitees ta'uu dandeessaa sooshaal miidiyaarra naanna'aa jira. Yeroo isin akkas jettanitti faallaa keessan kana hojjechaa jiran isin akka waraana bilisummaa Oromootti waan inni mootummaan kun gochaa jiru kana akkamitti ilaaltu? Gama biraatiin mootummaan kun adda bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF farra shororkeessan otoo jedhu isaan immoo filannoo geggeessinaa nuti dimokiraatawaadha jedha. Addunyaan immoo filannoo kana harkaa kuffisee jira. Ameerikaan filannoo kana harkaa kuffisee jira. Isa kana gubbaa irratti yaada akkamii qabdu? Eenyu shororkeessan jettanii amantu? Amma jaarraa kana keessatti dhuguma ka addunyaan argaa jiru kana waan ifa ta'ee jiru kana otoo argaa jiru namni waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF farra shororkeessadhaan ni ilaala jettanii yaaddu kanarratti maaltu isin dhaga'ame? Shororkeessaan eenyu ka jedhuuf mootummaan kaleessallee gaafa jalqaba Eertiraa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo wajjin malaa marii taasisan shororkeessaan nuyi jedhani. Eegas illee ittumaa itti caalee sirna kaleessa ittiin biyya bulchaa turan irraa wanti addatti yookaan jijjiiramni biraa uummatichaaf argame hin jiru. Har'allee mana hidhaati baatanii eega yakkama murtoo tokko osoo argatiin mana hidhaati eenyummaa isaa kan hin beekamne godhanii ajjeesanii karaa irratti gataa jiru. Ibiddaa mana keessatti guggubaa jiru. Mana irratti guggubaa jiru. Mana amantaa keessatti ajjeesaa jiru. Shororkeessaan mootummaa mataa isaati. Baruma biyyuma kam keessattuu mootummaan ofiin abbaa irree yookaan immoo ofuma isaatiin bulchiinsa nam tokkeen hoogganamu abbaa fedhe ajjeesu, abbaa fedhe hidhu, abbaa fedhe gubu inni mootummaa dimokiraatawaa jedhee waamuu hin danda'u. Garuu ija miidiyaa fi gurra uummataa jalaa dhokachuuf jecha waan barbaadeen of waamuu danda'a. Garuu nuti akka waraana bilisummaa Oromootti akkaataan atammattiin socho'aa jirtu kun sin baatu. Dhugaa qabatamaa har'a jaarraa 21ffaa keessatti hawaasni qabatee socho'aa jiru, addunyaan qabatee socho'aa jiru gara sanatti deebi'ee nagaa biyyattii keessatti ibsi jalqabatti nagaafatti kan nuti baafnee biyya jechuudha. Har'a TPLF adda bilisummaa Oromoo yookaan waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessitoota jedhee kan inni waamu morkataa cimaa sirna mootummaa nama nyaataa kanarratti qabsaan kaleessas maqaa addaa itti baasuun ogummaa mootummaan Itoophiyaa qabudha jechuudha. Dhaalmaa kaleessa mootummaan addunyaa irraa fudhatee dhufe sana maqaa sana namatti moggaa kennaa isaaniiti jechuudha. Nummoo sanaaf gurra hin qabne kaleessas akka isin quba qabdan bara mootummaa Mallasaa gaafa addi bilisummaa Oromoo humna ta'ee gad bahee agartee sirna sana hundeen buqqisuu irra ga'u shororkeessaadha jedhanii maqaatti moggaasanii wanni isaan barbaadan sun akka galma ga'utti tarkaanfataa turan. Har'allee gaafa uummanni jibbee funyaatee sirna mootummaa kanaa jalatti hin bullu haga yoomiitti ukkaanfamee bulla sagaleen keenya nuun dhaga'amu jedhee qabsoo gara xumura garbummaa yookaan immoo barii bilisummaa arguutti deemaa jiru kanatti qabsoo uummataa kana gara dabarsuuf jecha akka yookaan immoo maqaa kana nutti moggaa nuti qaama miidiyaan addunyaatiyyuu kun hoogganaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo haasofsiisee maalinni waraana bilisummaa Oromoo hubatee jiru kana keessatti warri kaleessa humnaan biyyattii bulchaa turan maqaa barbaadan nutti moggaa'u nu sanaaf gurra hin qabnu.
yoo dhaga'u ta'e har'allee waamicha keenya dhaga'anii gara haadha qabeessatti akka deebi'an. Inni dhagaa yoo taate garuu biyyittiin kun gara badiitti deemti. Badii biyya kanatti immoo gara keenyatti akka deebi'anii jedhanii gama kiyyaan waan nan quba qabu kana. Baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa akkuma beekamu yaada bilchaataadha yaadni ati kennite waanuma kanaan ammas wal qabatee sooshaal miidiyaa irrattis argaa jirra. Wantoota qophaa'an hedduutu jira. Fakkeenyaaf milishaanii naannoo Amaaraa, faannoon naannoo Amaaraa, akkasumatti humni addaa naannoo Amaaraa yoo raayyaa ittisa biyyaatti dabalame Itoophiyaa hin baraarin yookaan immoo Itoophiyaa hin hambisin Itoophiyaan diigamuuf deemti kan jedhan waamicha godhanii jiran. Waamichi kunis garma sooshaal miidiyaa addunyaatti irra naanna'aa jira. Kan nama hedduutu argaa jiran argitan ta'e siin beeku. Yeroo kana keessatti mootummaan kuni kan waammachaa jiru warra naannoo Amaaraa qofa. Biyyi sun akka beekamutti sabaaf sablammii 84 ol ka qabdudha. Kana keessa waraana kanatti dabalataan waraana Eertiraa wajjin walitti makamee lola uummata Oromoo Walloo irratti banamee jiru. Akkasumatti uummata Oromoo Waambaraa irratti banamee jiru. Akkasumatti immoo uummata Oromoo jiddugaleessaa fi kallattii hundaan Oromoo irratti banamaa jiru. Gama baha Arsii keessattis akkasumatti Wallagga keessatti Boranaaf Gujii silaa waggaa dheeraadha. Wallagga dabalatee jechuudha. Kanarratti immoo amma bishaan illee namarraa muranii jiran. Bishaan lixa Oromiyaa hin jiru, ibsaan hin jiru, namni waan nyaatu waan dhugu hin qabu. Haaluma kanaan wal qabatee jiddugaleessi Oromiyaa illee yaaduma wal fakkaataa keessa jira. Kanaaf biyya san keessatti dhuguma waraanni amma isaanii faannoodhaa fi humna addaa Amaaraa kana qabatanii dhuguma isiniin cabsuu danda'u yookaan immoo uummata sabaaf sablammii 84 ol jiru kana jilbiifachiisee mootummaan kuni jiraachuu ni danda'a jettanii yaaddu? Kuni gonkumayyuu hin danda'amu. Maaliif jennaan milishaa fannoo makalaakaa Itoophiyaan jedhee ittiin waamu kun hundi isaatu kaleessa gaafa TPLF waliin waraana bilisummaa Oromoo lolan iyyuu hin dandeenye. Maaliif jennaan dhugaan ilmee waati. Dhugaa kana qabatee uummanni Oromoo socho'uu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo uummata Oromoo keessaa gabba'e. Dhugaa uummanni Oromoo waggaa dheeraa qabatee socho'aa ture. Bakka galii isaa argamsiisuu qabu. Mootummaa qawwee nutti dhukaasu haadha hiyyeessaa ajjeesu mucaa ganna 5 ajjeesu mana keessaa baasee waldaatti julmaan fixu gabaa keessatti julmaan fixu kana hundee isaatirra buqqisuu kan dandeenyu qawweedhaan jennee gaafa waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa keessaa gad ba'ee qawwee hidhatu mootummaan har'a mootummaa jedhee jijjiirama jedhee waamu sun sirna sana hoogganuu dadhabeera jechuudha. Bara isaan tokko ta'anii guutuun Itoophiyaa sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran waraana bilisummaa Oromootti duulanuu hin dandeenye waraana bilisummaa Oromoo. Maaliif jennaan biyyittii keessatti sabni guddaan uummata Oromooti. Har'a immoo dhugaa akkanatti waamuu danda'u. Maaliif jennaan sirni Itoophiyaan ittiin bulaa jirtu sirna nafxanyaan lafa teessedha. Dhuma jaarraa 19 dhiiga ilmaan Oromoo lafee ilmaan Oromootiin ija sana isaan biyya sana tiksuu jirti jechuudha. Hooggansa sana gadi dhiisuun barbaadan. Har'allee dhugaa akkasin lafaan haasa'uu jirtan faannoo yookaan dargaggeessi warra Amaaraa seera abbaa keenyaa daballee jabeessuurraan kan hafe dhiigamuu isaaf nuti karaa yookaan itti wareegamna jedhanii dhaadannoo akka karaa yeroo isaan socho'antu argamaa jira jechuudha. Qabeenya uummata Oromoo yeroo isaan laga ce'anii saaman haadha hiyyeessaa yeroo isaan as godina Shawaa Lixaa aanaa gindee aanaa kaachisi ganda naannoo cirrachaa jedhamtu beekamtu keessatti dhiyeenya kana laga baay'ee dhufuudhaan naannoo ganda Duggumaa jedhamu keessaa horii 40 haatanii guurratanii gara naannoo Amaaraatti galan. Qabeenya haa fudhatan malee uummata naannoo sanaa namoota hedduu lubbuu galaafatanii deemaniiru jechuudha. Maaliif jennaan abbaa isaanii Minilik irraa harka muraa ture abbaa. Sirni nuti irra ittiin hoogganamaa jirrullee sirna sana. Feek federaalizimii isaan qabatanii socho'aa jiran sanatu har'a maqaa dimokiraasiin rakkoo keessa nu galchee jira malee uummanni kun federaalizimii dhugaa qabatee socho'uutti hin jiru. Kanaaf otoo dhugaa federaalizimiin dhugaan biyyattii keessa jiraatte akkaataan isaan jedhan kun isaan ba'a. Garuu biyyoonni hedduun sirna mootummaa kana irratti wallaansoo qabaa jiru. Otoo isin argaa gandi tokko yookaan immoo akka godina tokkotti waamuu dandeenya beektaa biyya naftanyaa kana nuti yookaan immoo kaaba Itoophiyaa kana jechuudha. Kaaba Oromiyaa kana. Kanaaf
isaan kun waamicha godhanii malee hooggansi isaanii yookaan sirni isaanii aga barbaadu guutummaan hidhataniiyyuu waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisuus qabsoo uummanni Oromoo waggaa dheeraa tasfale kana duubatti deebisuus tasumaayyuu hin danda'an jechuudha. Har'a obbareera uummanni keenya sirna maaliin akka hoogganamaa jiru maaltu akka isa barbaachisu maaltu akka itti hir'ate kanaaf immoo falli jiru maal akka ta'u hunda eega hubatee ijoollee isaa tokko tokkoon baasee hidhachiisuu jira jechuudha. Qawwee baasee itti kennee kan danda'u immoo dudduuba rasaasa bitee hidhannoo bitee uffata roobaa bitee mana manaan uummanni Oromoo ilma qabuuf jalaa fuudhee bosonatti kennaa jira jechuudha. Kun maal sitti agarsiisa? Jabinaan sirna kana jala fadhuu ka jedhudha jechuudha. Kanaaf tasumaayyuu hin danda'anii jiran. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa. Mee haaluma kanaan wal qabatee wantoota amma naannoo Amaaraa keessatti warri naannoo Amaaraa hojjechaa jiran kana yookaan immoo dubbachaa jiru ibsa baasee ture yeroo darbee mootummaan naannoo Amaara ta'uu keenyaaf ajjeefamaa jirraa kan jedhu haasa'ee kana keessatti garuu warri naannoo milishaan naannoo Amaaraa Tigraay dhaqee ka ajjeefamee jira. Amaara ta'uu keenyan ajjeefamnee jedha. Yeroo achi deeman lafa iristii abbaa keenya qabannaa iristii abbaa keenya deebisnaa kan jedhan gara Tigraay deemanii baay'een isaanii ajjeefamanii Amaara ta'uu keenyan ajjeefamne jedhanii miidiyaa irratti gabbaanii dubbatan. Haaluma wal fakkaataadhaan godina Walloo guutummaan guutuu weeranii humna addaa fi raayyaan dabalatee uummata Oromoo irratti duulee Oromoo kana lafarraa dhabamsiisee qabeenya gubee nama fayyaallee dubartiillee harmarraa muree nama rasaasaan rukutamellee ambulaansii keessaa baasee akka nama hoolaa qaluutitti qalee jira jechuudha. Kana hunda godhanii ka'anii Amaara ta'uu keenyan uummanni Oromoo shaneetu nu lolaa jira kan jedhanii Amaara waan taaneef shaneen kun as keessaa nu lolaa jira jedhanii dubbatu. Gama biraatiin Wallagga lixaa keessattis Wallagga bahaa keessatti naannoo Guttiin keessattis bifuma wal fakkaataadhaan iristii abbaa keenyaa deebisne jedhanii kan naqan kan ajjeefamanii jiran eega ajjeefamanii booda Amaara ta'uudhaan ajjeefamne kan jedhantu jira. Ammallee gara lixa Shawaa kanaanillee haaluma wal fakkaataadha atuu amma kunoo namoota ajjeesanii horii 40 fudhatanii deemanii kan jedhu jira. Kana dabalatees immoo Shawaa kaabaa keessattis Shawaa bahaa keessattis naannoo Booset keessattis gara gaalaa fi horii hedduu akka isaan saamanii nama tokko ajjeesanii deeman yeroo darbee gabaasatti turre jechuudha. Yeroo uummanni maali akkamittiin wanti kun ifa ta'uu danda'a? Yeroo dhufanii biyya namaa qabatan weerara dhufan naannoo isaaniirraa ka'anii meeshaa guurratanii nama ajjeesuuf qabeenya saamuuf yeroo dhuman iristii abbaa keenyatti jedhu. Gaafa namni immoo ofirraa dhoorkee qabeenya isaa irratti kan wareegamee hanga tokko ofirraa dhoorke lakkii Amaarummaa keenyaaf ajjeefamnee nuti Itoophiyaadhaa jedhu. Itoophiyaan Amaara qofa yookaan immoo Itoophiyaa kan jedhamtu tunu akkamitti ilaalamaa kan jedhuuf himee akka waraana bilisummaa Oromootti isinillee Amaara waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo nu ajjeesaa jiru. Isin nama kana waan sanyiin isaa gosa isaa Amaara ta'eef akka ajjeestan ni jira. Moo sirnicha irratti namoota isin loluu fi isin dhabamsiisuu dhufee ofirraa lolaa jirtan? Nuti gonkumayyuu Amaara ta'eef waan nuti nama ajjeefne tokko illee hin jiru jechuudha. Amaarummaa isaatiif ajjeefna otoo hin taane sirna yookaan kaayyoo addi bilisummaa Oromoo baroota dheeraa qabatee socho'aa ture kanaaf fuuldura kan dhaabatu faallaa heeraaf seera adda bilisummaa Oromoo kan dhaabbatu itti dhukaasaa turre jechuudha. Sun dhugaa qabatamaa jechuudha. Maaliif jennaan gaafatoota hedduu gaafachaa turredha. Har'a garuu sirna kana kan gurraan dhaga'uu hin feene sirna addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo qabatee socho'u kana kan gurraan dhaga'uu hin feene ilmaan nafxanyootaa warri finxaaleeyyii qawwee hidhatanii dhufanii weerara biyya keenya seenu. Gaafa biyya keenya seenan lukkee mootummaa Itoophiyaa ta'uun duula nurratti geggeessonnaa duula nurratti geggeessan gaafa nuti ajjeefnu uummata nagaa du'e Amaara ta'uu kiyyaafan du'e malee rakkoo biraa hin qabu qaama siyaasaa keessaa walabaa jedhu. Inni kun kijibaa jechuudha. Haqa yookaan immoo soba dhugaarraa fagaate jechuudha. Himannaan akka kanaa kun maaliif jennaan gaafa dhufan sirna mootummaa kanaa tiksinaa jedhu. Mootummaan kun maalinni yoo ati jettu asiin as ta'e dhuftuu yookaan gara siya cufuu Itoophiyaa of duba deebisee waan ilaaltu qabda jechuudha. Itoophiyaa yaa agar innaa jedhu biyya haadha keenya dhiiga keenyaan ijaarame dhiiga keenyaan biyyittii kan jedhu. Nummoo Itoophiyaa wajjin hidhata tokkollee hin qabnu. Fedhiin uummata Oromoo achi keessatti ilaalamee biyya Itoophiyaa jedhamtu yookaan Absiiniyaa sana waliin jiraachuun ni danda'ama kan jedhu qabatee socho'uu danda'a. Garuu nuti uummanni Oromoo fedhiin isaa gaafatamee beekaa mootummaa mataa isaa guyyaa tokko bahee filatee beekaa kan jedhu isiniifan lafa kaa'an isa kana deebisaa isinii deebisuu jechuudha.
maaltu jira ree kan jedhu yoo jiraate eega dhuma jaarraa kudhanii dalgaffaa sirni mootummaa Itoophiyaa dhaabatee hooggansa Minilikiitiin wal harkaa fuudhaa dabareedhaan wal harkaa hooggansa autookiraasii jedhamuun sana jechuudha. Sirna bulchiinsa nam-tokkeessa wal harkaa fuudhaa sadarkaa irra jirrurra ga'anii jechuudha. Sirna har'a irra jirru kana immoo dhaloonni qubee yookaan immoo qubee qeerroon amma Oromiyaa keessa biqilee jiru kun sirna kana jalatti hin bullu ka jedhu wal'aantoo qabuunitti jira jechuudha. Sirna kana jalatti jibbiin yookaan immoo dirqama buluu qabda ka jedhu immoo qawwee itti dhukaafallee ta'ee borullee inuma ajjeefna malee Amaara ta'uu isaatiin guyyaan nuti nama ajjeefne tokkollee jiru jechuudha. Maaliif jennaan addunyaa kana keessa biyyoota adda addaa jira. Awurooppaanota keessa biyyoota akka Ameerikaa garaagaraa kana keessa uummanni Oromoo faca'anii jiraatu. Maaliif Ameerikaa qofti maal jiraannee jedhanii hin duune jechuudha. Yookaan immoo Amaarri qofti maaf achi keessa maal jiraanne jedhanii hin ajjeefne. Seera yookaan immoo sirna mootummaa Itoophiyaa tiksuuf warra dhufanidha. Warri qaama akkasii olola kana nurratti oofan. Hooggansa mara Minilikii sana qabata. Akkuma jalqaba kaa'u harma kutuu, miila kutuu, harka kutuu warra fedhan filannoo akka kanaa onnee keessa agartee anaan alatti waan illee ta'uu kan hin dandeenye biyya kana keessa jiraachuu kan hin dandeenye sirna akkanaa qabatanii warra socho'antu olola akkanaa nurratti oofa malee nuti Oromoo sababa Oromoo yookaan immoo Amaara ta'aniif Oromoon Amaara ajjeesuutti hin jiru jechuudha. Sirna dhaabboo nuti wal lolaa jirru sirna isaan ittiin biyya kana bulchaa jiranidha jechuudha. Gabaabumatti. Baay'ee galatoomii jaalboona. Egaa isaan garuu akkaataa argaa jirtanitti sooshaal miidiyaa irratti numa argitu dheetii yaada uummata Oromoo godina Walloo nama Oromoo ta'e guutummaan guututti akkaataa haala suukanneessaadhaan isaanii uummata keenya fixaa jiran argaa jirtanii. Kana yeroo argitan biyyi san keessatti wanni isin amma qabsoon isin amma gochaa jirtan uummanni Oromoo hubatee dur waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa qofaa saba biraa hin fedhu namoota jedhan baay'eetu jira. Garuu uummanni Oromoo yeroo akkasittiin namoota ija hin qabne kan mana keessatti gubatan kan gabaasaa turre dhagahuu naftanii miidiyaa irratti gabaasaa turre isa irbirees darbee dubartii kan immoo harkaan qabanii harma muranii reefa ishii kan akkuma hin taanetti kukkutanii uummataaf deebisantu jira. Kan nama qalantu jira. Kana yeroo argitan hammam qabsoon keenya hubatamee jiraa jettanii yaaddu. Wanni isin gochaa jirtan uummata Oromoof wanni isin uummata Oromoo hubachiisuudhaaf lubbuu kaffaltanii dhiiga dhangalaaftanii lafeetti cabsanii qaamaa hir'attanii bakka itti wal'aanamu qabdanii rakkachaa jirtan yeroo wantoota kana uummanni keenya argee balaaleffataa jiru fi uummanni keenya gara waraana bilisummaa Oromootti deebi'ee haala jabaadhaan waan kana argaa fi hordofaa jiru isin akkamitti ilaaltan maali wanni isin kanarraa uummata keenyaaf ibsa dabalataa gochuu barbaaddan jira? Hagi silaafuu uummatichi hubateera. Roorroon akka ni daangaa darbe hubateera. Kanaaf falli jiru gabaabumatti jechuudha. Falli jiru hidhannee qaama daangaa Oromiyaa ta'ee dhufe nu weeraru. Manatti ibiddaan nu gubu. Haadha hiyyeessaa ulfa qalee garaadhaa qabeenya sirra. Falli jiru sirna mootummaa kanaa hundeen buqqisuudha jechuudha. Maaliif jennaan maqaa mootummaa jedhee waamu shiftaa Itoophiyaa bulchaa jiru kana dawoo godhachuudhaan uummata keenya irratti duulaa jiru jechuudha. Maali jennaan biyya Itoophiyaa kana keessa federaalizimiidhaan kun barbaadee jira. To'annoon hin jiru. Waraana jedhee maqaan waamu shiftoota garaagaraa bosona keessaa lafa isaan hantaa turan iddoo garaagaraatti walitti qabee biyyattiitti gadhiisa. Isa kanaaf immoo falli jiru maali? Ka jedhu uummanni keenya gattaa hubateera jechuudha. Namni qabeenya keessan saamu eenyu? Kan keessi isin ajjeesaa jiru eenyu? Waan biyyaan keessan hoo eenyu gara kan boruu danda'u jennuun nu dhala keenya fuunee kan sinitti kennaa jirru waraana bilisummaa Oromootti kan leenjisaa jirru qaama mootummaa jedhee waamu kana dawoo godhata. Ilmaan naftanyaa yeroo isaan nu saaman yeroo isaan nu jalatti gudeedan abbaa warra ajjeesanii haadha manaa fudhatan amantaa garaagaraa nurratti guban ijoollee biraati mana barnootaa fi galtu baraarratti ajjeesan garaagaraa keessa makiina guutuu uummata Oromoo waan ta'aniif gabbaasanii qalan arguutti jirra. Maaf qalamna jenne ilaallu dachee Oromiyaa saamuu fi qabeenya Oromiyaa saamuuf warra dhufanidha. Isaan kan ammoo mootummaatti gaafa dhiyeessinu isin qixxootaa warra shaniin hoogganamtan jedhee mootummaan duula nurratti godha. Nu garuu dhugaan jirtu eessa akka taate barree jirra. Kanaafuu isin faana jirra. Nuti Oromoon immoo eega fuula tokkocha yookaan immoo onnee tokkoon kaane
biyya Itoophiyaa kana miti gaafa Afrikaa kanaafuu nagaa fiduu dandeenya kan jedhutti amaneera jechuudha uummanni keenya. Kanaaf abdiitti qabna uummanni illee baay'isee hubatee jira jechuudha. Garamitti akka deemaa jiru akkamitti socho'uu akka dandeenyu isa kana fala ta'ee kan lafa kaawwate hidhannoo qofa jedhee amantummaa guutuu nurraa qabaa waliin socho'uu jirra arguu jirtu jechuudha. Gabaa keessa jirra, mana barnootaa keessa jirra, waldaa keessa jirra, biiroo isaanii keessa jirra. Lafa waraanni bilisummaa Oromoo dhabeemame hin jiru jechuudha. Kana jechuun maasitti agarsiisa uummatichi guutumaan guutuutti sirna addi bilisummaa Oromoo qabatee socho'u waraanni bilisummaa Oromoo qabatee socho'u ofitti fudhateera jechuudha. Baay'ee galatoomii ibsa bal'aa fi yaada bilchaataa nuu kennitee jaalboona. Egaa haaluma amma irraa mari'achaa jirru kanarratti wal qabatee ABO'nis akkasuma ibsa baasee jira. Waliigala impaayera biyyattii paarlaamaan Awurooppaa fi erganii jiranii akkaataa biyyi kun nagaa fi tasgabbiin akka hin jirre isa kana hoo akkamitti ilaaltan ibsa ABO'n gara paarlaamaa Awurooppaatti erge kana hoo kunoo maal akkam bifa kamiin ibsuu dandeessu maal achirraa hubattan? Nuti akka waraana Oromootti wanti nuti hubannu qaama nagaa barbaadu kan waliinuu ni hojjenna nagaa jechuudha. Seetana miti dhiiga namaa dhangala'uu hin feenu. Yoo kaleessa biyyoota adii garaagaraa keessatti uummanni Oromoo bahee mirga ofiin obbisuu uummata keenyaaf haa kabajamu uummanni keenya jiinoosaaydiin irratti gaggeeffamu irraa jedhee ija taa'uma ture. Deebisanii ibsa garaagaraa numa baasu Ameerikaas ta'ee biyyoonni garaagaraa kuni sun immoo uummata Oromootiif guyyaa tokko illee argamee hin beeku. Garuu addunyaan dhaga'uun isaa akka tokkotti bareedaa jechuudha. Maaf jennaan mootummaan shororkeessitoota jedhee yeroo inni farrajaa jiru kanatti gaaffiin uummataa mataa gaafa jedhu waa hubataa sammuun har'a addunyaa kana hoogganu ka jedhu waa xiinxallachuudha akka warra Oromooti. Kanaaf karaa sanaan illee danda'amee jennaan falli argamee jennaan gama keenyaatiinis waan bareeda jennee fudhanna hammeenya irraa hin qabnu. Baay'ee galatoomii egaa yeroo ammaa kana biyyattii kana keessatti karaa hundaan uummata Oromoo irratti duulli hamaan banamee jira. Isa kana ilaalchisee qophiin Oromoof maal akka fakkaataa jiru uummanni keenya bifa diinni irratti qophaa'ee kallattii hundaan kallattii tokkoon otoo hin taane waraana uummata Oromoo irratti baname kana Oromoon akkamitti ofirraa qolachuuf of qopheessaa jira jettanii yaaddu? Aga ta'e tokko qophiirra jira. Akkamitti aga ta'e jennaa har'allee maqaa bilchiginaa paartii yookaan immoo OPDO kalee maqaa OPDO jina waamaa ture sana keessaa warri ilma qabanis warri fira qabanis achi keessaa baasanii kallattii hunda irratti baramee jiru kana ofirraa ittisuu kan danda'an humna tokko taanee gurmuu keenya gara lolaa sanatti garagalchuudhaan ofirraa ittisuu dandeenya. Gama tokkoon kittillayyoonni OPDO Oromoo keessaa bahanii warri naftanyaaf ergaman yeroo isaan lukkee ta'anii bobbaa bahuu galuu waraana Oromoo agarsiisan humna uummatichaa aga ta'e tokko xiqqoo tokko laaffisuu danda'u. Garuu hundeen balleessuu yookaan immoo sirma dhabamsiisuu hin danda'an. Kanaaf kan hambisuuf baraan teenyee boo'uu hambisuuf bara bataskaana geessee walawwaaluu sana hambisuun ka dandeenyu duula kallattii hundaan nutti baname kana tokko ta'uu hidhannootti amanuu namni kamiyyuu warra baluun lolamaa godina akkasiin lolamaa aanaa akkasiin lolamaa osoo hin taane Oromoon inni kaabaa gaafatu qabu Oromoon inni kibbaa gaafatu qabu Oromoon inni giddu galaa gaafatu qabu Oromoon inni jaha gaafatu qabu gurmuun tokko taane yoo wal faana lolle ofirraa ittisuu dandeenya. Yoo gargar kan facaanu taate karaa nuti facaane sana qaawwa argatanii nutti fayyadamuu danda'u. Kanaafuu akkaataa kanaan qophaa'utu nurraa eegamaa aga kiyyatti. Baay'ee galatoomi jaalboona. Mee haaluma kanaa wal qabatee waraana biyyattii sana keessa jiru irraa dabalata waraanni Eertiraa amma ammaatti biyya sana keessa deemee kan isinii wajjiniin dirree irratti naannoo isin keessa sossootan kana kan harkaan boojitan ni jira. Dr. Abiy Ahmedii waraanni Eertiraa hin jiru kan jedhu yeroo hedduu hin haala yeroo tokko tokko ni amana. Isa kana akkamitti ilaaltu? Waraanni Eertiraa garuu akka odeeffannoo uummataa fi hawaasa irraa qabnutti naannoo lixa shaggar keessa akka inni qubatee jirullee odeeffannoo hawaasa irraa
argannee gabaafnee turre akkasumatti lixa Oromiyaa naannoo mana Sibuuttillee akka qubatee jiru quba qabnaa uummanni achirraa jiru dubbisnee gabaasnee jirra. Isin akka waraana bilisummaa Oromootti waraanota Eertiraa kana kan harkaan qabdan ni jira, kan boojitan ni jira yookaan immoo kan isin harkatti wareegame jira. Yeroo kana jettan waraanni kuni biyya kana keessatti Eertiraan bifa kamiin biyya sana keessaa bahuu dandeessi jettanii immoo yaaddu? Waraanni Eertiraa biyya sana keessaa bahuu danda'a jettanii yaaddu isin? Uummata Oromoof maal dhaamtu kana gubbaa irratti? Gabaabumatti gaaffii ati na gaafatte hawaasa dhagaa turtanii ammoo gama keenyaan odeeffannoo kana sii kennuu koot mootummaa ka jedhu iyyuu biyyattii kanarra hin jiru. Mootummaa osoo hin taane shiftootatu biyya kana hoogganuu jira. Miidiyaa of harkaa qabu mootummaa jedhanii kanaafuu waraana Eertiraa hin jiru kan inni jedhu mootummaa sobaan of ijaare. Har'allee otoo ijji miidiyaa addunyaa argaa jiru, ijji hawaasa bal'aa argaa jiru, hin jiranii ka jedhu takka amanaa takka moo sobaa ka jiraatu mootummaa miti kun shiftaa akkanatti hubatamuu danda'utu nurraa eegama. Malee harka keenya hedduu isaanii ture. Kan nuti qabnee hawaasatti agarsiisaa turre. Maas miidiyaa garagaraatti agarsiisaa turre. An uummata mana irratti gubu, an uummata gudeedu, an ajjeesu murannoodhaan kutannoon kan of duuba hin deebine. Ijoollee milishoota Amaara irraa dhufan, humna addaa Amaara irraa dhufanii fi milishoota Eertiraa irraa dhufan, waraana Eertiraa irraa dhufanidha jechuudha, humna addaa Eertiraa irraa dhufan. Dhugaan qabatamaan jirtu hawaasni bal'aan eenyutu simmiidhe, eessaa dhufanii simmiidha yoo jette gabaabumatti isinitti himuu danda'u jechuudha. Kanaaf isa kana wanni nu harka jiru jira jechuudha. Argaa turtanii miidiyaa irratti illee barreessaa turre jechuudha yeroo isaan natti socho'aa turan. Dhugaadha. Baay'ee galatoomi jaalboona. Meegaa haaluma kanaan wal qabatee warra biltsiginaa jedhanii ergamtoota nafxanyaa jetteellee kaaftee jirta. Mee jara kana keessa mootummaan naannoo Amaaraa yeroo inni dhufee Oromiyaa keessatti tarkaanfii suukanneessaa qabeenya Oromoo saamee deemu kana tokko hin dubbatanii yeroo isaan akkasittiin uummata Oromoo Walloo bifa suukanneessan itti bahanii waraana ajajanii waraana guutuudhaan uummata kana fixan wanti tokko dubbatamaa hin jiru. Uummanni kanarratti dabalatee amma immoo filannoo geggeessinaa kan jedhamu Oromiyaa keessatti naanna'aa jira. Yeroo darbe akkuma beekamu Shawaa Lixaa keessatti nama kaabinee wayii kan korojoo maqaa nama ganda tokkootiin walumaa galatti guuree ofiisaatiin mallatteessee barreessee kan deemaa jiru harka keessan bu'ee qabamee korojoo sana gubee lammata ittiin deebi'u kan jedhu faatu odeeffannoo akkasii hawaasarraa argannee turre gabaasnee jirra. Isa kanaan wal qabatee warri amma hin dorgomnaa jedhu kun eenyu wajjin dorgoma kan jedhuufillee hanga nama tokkootitti namuma tokko bira qabaachuu jira. Garuu Amaara fa'aa fidanii Oromiyaa keessatti dorgomsiisuudhaaf kan deemantu jira jedhama. Isa kanaaf isin mee akka waraana bilisummaa Oromootti buufatoota filannoo naannoo lixa shaggar yookaan immoo waliigala Oromiyaa keessatti buufatamaa jiru kanaaf dhaamsa warra waan kanarratti bobba'anii hojjetanii dhaamsi isin qabdan maalidha? Uummata Oromoof wanni isin dhaamtan maalidha? Biltsiginnaa paartiin akkuma jalqaba naa kaaftee na gaafattee isaan qaama mootummaa naannoo Oromiyaa jedhanii maqaa yookaan simbooliin itti ofaa moggaasan malee ergamtoota yookaan immoo qacaramtoota nafxanyaati. Maal jechuudha? Sirna nafxanyaan gabbaaste sana warra tiksuuf socho'an malee eenyummaa saba isaanii, eenyummaa biyya isaanii warra haalanii ergama mootummaa nafxanyaa fudhatanii biyyattii kanatti bobba'anidha jechuudha. Qacarama Oromoo Indiyaan yookaan immoo dhalootaan Oromoo ta'anii hooggansa nafxanyaa sana fudhatanii nafxanyaa jalatti qacaramanii uummaticha heera sana jalatti akka tiksanii malee maalinnatii uummata kanaa asinasee dhuftuu sirna kanaa warra beekamne jechuudha. Mootummaan naannoo Amaaraa jedhee waamu sun gaafa inni dhufee ibsa Oromiyaa keessatti baasu mootummaa naannoo Oromiyaa jedhee kana waamu Shimallis Abdiisaa jecha tokko yookaan deebii tokko hin laanne jechuudha. Uummanni Oromoo mootummaa qabdu jennee gaafa gaafannu mootummaan nuti qabnu hin jiru, mootummaan hojjeessu jira. Mootummaan hojjeessisuu fi hojjeessu jiraadha. Mootummaan hojjeessu kamii yeroo jennee gaafanne nafxanyaadhaa jedhu. Kan sin hojjeessisuu hoo kan jennu nu keessaa dhalatanii ergama warraa fudhatanii kan hawaasa kana keessa socho'anii. Isaanis immoo
warra OPDO yookaan bilchiginaa paartii jedhanii waamamanidha jedhu. Dhugaa nullee kan akkanumatti hubanne. Haa ta'u garuu filannoo kijibaa maqaa filannoo jedhuun yookaan immoo federaalizimii filannoo maal jedhanii qabatanii biyya kana keessa socho'aa turan dhugaa akkan taane warri korojoo sobaa baatanii deeman yeroo haasofsiifnu ragaa nuu ba'aa turan jechuudha. Dorgomaa ka jennu paartiin isa mormatu tokko yoo bukkee jiraate filannoon geggeeffama. Tapha kubbaa keessatti akka kubbaa yookaan immoo kilaba addunyaa kanaa ilaallutti kilabii Arsenaaliif Tootenaam yoo wal bukkee jiraatani eenyutu injifataa sana taa'ee namnoo garee isaatiin dorgommii sana taa'ee deeggaraa jechuudha. Har'a garuu eenyuun filata eenyuun filachiisa ka jedhu tokko illee jiru. Warri bilchiginaa paartiitu korojoo baatee deema isaanumatu filannootti dhiyaata. Seera biyya kamii keessattis dimokiraasii biyya kamii keessattis hooggansa akka kanaa filannoo akka kanaa agarree dhageenye hin ta'e. Ammas immoo gama waraana bilisummaa Oromooti. Dhaamsi nuti uummata Oromootiif qabnu filannoo kijibaa kana duukaa kan siniriirsuuf deeman heeruu nuulaadhaa lafa isaan jiran hundattuu isaan ergamtoota naftanyaati waan taaneef qabnee isin fuulduratti seeratti dhiyeessuu danda'uu qabna. Kana jenna dhaamsa nuti qabnu. Gama biraatiin immoo warra Oromoo ta'anii hiddi isaanii dhalootaan Oromoo ta'anii ergama kana fudhatanii hawaasa keessa naanna'ani otoo deebitanii gaftanii gara hawaasa keessanitti deebitanii. Ergamni kun isin hin baasu. Har'a dhugaa qabatee warra socho'utu umuriis yoo taate waan na yaade sanallee taate argachuu danda'a. Bara dheeraa sobaan tarkaanfattaniittu bara kana keessa hin danda'amu kanaaf dafaa gara hawaasa keessanitti deebi'a. Mootummaan dargiyyuu hinuma kufe Afrikaaf yaaddoo ta'een waraana yoo taate sirna abbaa hirummaa yoo taate yookaan immoo impaayirummaa yoo taate Turkiin isin kufe biyyoota garaagaraa kufe jechuudha. Har'a garuu impaayirummaadhaan biyyi Itoophiyaa kun akkaataa kanaatiin itti fuftii kan jedhu tasumaa gonkumaa hin danda'amu kun soba. Kana immoo soba kana ofitti fudhatanii onnee isaanii keessatti fudhatanii dhugaa uummataa kana warra burjaajessanii dafaa gara uummataatti deebi'aa jenna dhaamsi nuti qabnu kana. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa. Mee haaluma kanaan wal qabatee xiqqoo waa'ee hiriirri yeroo darbee naannoo Amaaraa guutummaan guututti ka'ee hiriirri sanirratti Itoophiyaatti qidam Oromummaa Yihuudam kan jedhu deemaa ture. Kanarraa wal qabatee hiriirri suni yoo akkasitti ilaaltan hiriira san duuba maaltu jira jettanii yaaddan? Mootummaan kun akka kufuudhaaf deemu hubatanii ammallee mootummaa kanarratti qabsoo goonee jirra kan jedhu waa'ee amma mootummaa ce'umsaa amma dhufamee ijaaramuu deemu kana keessatti illee warra qooda fudhachuudhaaf deemu warra of ijaaree deemu jira. Tokko isa kana akkamitti ilaaltu? Kan biraa Oromiyaa keessatti hiriirri nagaadhaan bahamee uummanni Oromoo rakkoo ofii gadda ofii fi gammachuu ofii ibsachuu hin dandeenye. Biyya san keessatti amma akkuma dura sii kaasuu yaalee Shimallis Abdiisaa Oromiyaa bakka Oromootiin maqaa Oromootiin bakka hundarra deemee miidiyaa irratti waan hedduu haasa'a. Isa kana uummanni keenya maaliif bifa kanaan bahuu dadhabee qeerroon bara 2016 bara 2015 2014 irraa eegalee amma 2018tti wareegama guddaa kafalee hiriira bahee hiriira san irratti kan wareegamee jijjiirama kana fidee jira. Amma garuu mootummaan naannoo Amaaratu hiriira san deeggaree baanarii achirratti argamu hunda kukkutanii Oromooni dhabamuu qaba kan jedhan akka malee dhaadannoo san gubbaa irratti waa hedduu argitee jirte jedheeti yaada. Isa kana akka waliigalaatitti akkamitti ilaaltan? Maali waan kanaaf hammam isin immoo of qopheessaa jirtan? Waraanni bilisummaa Oromoo akka waraana bilisummaa Oromootti mootummaan ce'umsaa dhaabbatu jettanii waamicha gochaa jirtan. Addi bilisummaa Oromoo gama paarlaamaa Awurooppaatti barreessee galchee jira. KFO'n illee kanumaan wal qabatee barreessanii yaada wal fakkaataadhaan ibsa baasanii jiran. Warri kun lammata illee deebi'anii dhufuudhaaf karaa itti seenanii mootummaan kun waan jigaa jiru waan arganiif qabsoo irratti gochaa jiru. Gama tokkoon immoo guutummaan guututti biyya kana dhuunfachuu dandeenya nu harka jirti kan jedhus biyya alaa fi biyya keessaa wal ijaaree waan kana oofaa jira. Isa kana bal'isiitii nu ibsi asumarratti goolabna. Asumarraa dhaamsa kee kan maayii itti walumatti qabiiti uummata Oromootii dhaami kanumarratti goolabnaarra. Tole jalqaba hiriirri biyyattii sana keessatti yookaan immoo Amaara keessatti naannoo Amaaraa sana keessatti gaggeeffamaa ture. Dudduuba isaa maaltu jira kan jedhu mootummaatu jira. Akkamitti jira jedhee namni na gaafatu yoo jiraate seerti biitii yookaan immoo
fedhii uummata Oromoo sana hatuuf jecha akka waan mootummaan Itoophiyaa kun mootummaa Oromoo ta'eetti duula bananii jechuudha warri Amaaraa kun. Garuu eenyutu hooggansa kana baase yookaan immoo baanarii sana kutee eenyutu haala kana mijeesse ka jennu mootummaa ta'uusaatti iyyuu ragaa qabatamaa argitaa jechuudha. Yeroo hiriirri ba'amutti akka jalqaba kaatte karaa nagaa ba'ee sagalee isaa yeroo dhageessifatu gaddaaf gammachuusaa nama 50 nama 300 nama 700 yookaan immoo nama 40 nama 60tu dhuma uummanni Oromoo. Garuu biyyittii sana keessatti dhagaan darbatamaa oolee shiftoota waraana jedhanii waan sanatti dhagaa guuraa oolanii wadaadannoo garaagaraa dhageessisaa oolanii maqaa saba tokkoo arrabsaa oolanii olaantummaa saba tokkoo leellisaa oolanii isa kanatti namni qawwee kaasee miti namni hidhee hin jiru. Maaltu dudduuba isaa jira ka jennu duula mootummaan qopheesse ani mootummaa keessan ta'ee osoo hin jiru isin waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo duukaa natti hiriirtanii waan jedhu yookaan immoo ahannaa onnee uummataa kana hatuuf ka jedhuuyyi sirna kana qopheessan malee sirna kana guutummaa guutuutti ka hoogganaa jiru naftanyaadha. Naftanyaan immoo jibba akkasii qabaattee waan inni hiriira faallaa hiriira kanaa qopheessu yookaan immoo mormii hiriira kanaa qopheessu tokko illee hin jiru jechuudha. Uummanni Oromoo haala kana hubatee maaf hiriira hin baane hiriira maaf hin baane sagalee isaa maal ajjeesifanne akka yeroo duraa sana akka bara darbee jijjiirama amma jedhamu kana gaffisee jedhu har'a karaa hiriiraa jedhamu karaa hiriira nagaa jedhamu sanaan fanni dhabameera. Maal jennaan kaan mana hidhaatti dhume kaan immoo biyyoota garaagaraatti baqate kan sanarraa hafe garuu guutummaa guututti qeerroo qarreen Oromoo qawwee filannoo fudhatee daggala keessaa diina isaa kokkee hudhee halkanii guyyaa itti dhukaasaa jira jechuudha. Har'allee eenyuun biyya keessa jira ka jedhu dadhabaa ijoollee jaarsaa jaartii kan ta'e irraan kan hafe qeerroo qarreen biyya keessa jiran guutummaan isaaniiyyuu qawwee filannoo hidhatanii yeroo isaan daggala keessaa diina isaaniitti dhukaasantu mul'ata jechuudha. Kanatu sagalee uummataa akkaataa itti dhaga'ame akka duraa sanatti illee wal gurmeessee biyyattii keessatti akka hin baane guddoo rakkina uumee jira jechuudha. Uummanni keenya immoo fedhii sana sagalee isa dhageessifachuu osoo qabu har'a sagalee dhageessifachuuf haa ba'uu miti. Waldaayyuu yoo dhaqe mana amantaa manuma amantaa fedhe yoo dhaqe achitti guutummaa isaa qabanii deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhanii siniduu hin ajjeesuu ibiddaan gubuu mana hidhaatti baasanii ajjeesuu akkatti wal ga'uyyuu dhabee jira jechuudha uummanni malee dhandisee yookaan tole jedhee sirna mootummaa kana jalatti hin bulle. Egaa kanaaf har'as fanni karaa kana yookaan immoo furmaanni kan dhufuu danda'u agatee inni garboonfataa yookaan mootummaan abbaa irree akka nama ajjeesu beekamaadha. Sirna kana dura dhaabachuuf injifachuu kan dandeenyu tokko ta'uu qabna. Ammallee ijoollee yookaan dargaggoota qabdan uummanni Oromoo biyya keessas biyya alaas kan jirtan kan amma marii nuti walabummaa niwus neetworkii waliin gaggeessaa jirtu kan na dhageessan kan na dhaga'aa jirtan guutummaatti qawwee fidhannoon akka waraana bilisummaa Oromoo barbaachisu qeerroo qarree Oromoo akka barbaachisu uummata Oromoo akka barbaachisu hubattanii hidhachuun fala akka ta'e hubattanii biyya keenya nagaan akka eeggan tasgabbiin biyyattii keessatti akka dhufu akka barbaadan warri barbaadan yoo jiraattan guutummaatti qawwee bituun dargaggeessa keessan hidhachiisaa qeerroo keessan qarree keessan hidhachiisaa tumsa barbaachisu waliin godhaa qaama hidhame yookaan immoo maatiin irraa hidhamee abbaa faatiin irraa ajjeefamanii ijoolleen iddoo adda addaatti binee rakkoo adda addaan saaxilamtee jirtu qaala'insi gabaa biyyattii keessatti dhufee waan nyaatan dhaban waan bitatan dhabanii yeroo rakkataa jiran kana keessatti wal deeggaraa wal utubaa waraana keessa waraana bilisummaa Oromoo jabeeffadhaan dhaamsa kootii horaa bulaa deebanaan dhiifama jaal bona asirratti waan tokko waan ibsa gootu yookaan immoo ifa nu gootu barbaaddu jira. Yeroo hedduu waraana hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo ajjeefnee jirra kan jedhu gara PPTnis hin bahaa gara nafxanyootatii yeroo hedduu afarfamaa jira. Amma jidduu kana akka biyya keessaa bilbilli yeroo ammaa kana keessatti ammuma sa'aatii muraasa dura naa bilbilanii turanii waa'een hooggana waraana bilisummaa Oromoo zoonii shaggar lixaa jaalsanyiin wareegame kan jedhamutu olola oofamaa deemu jira. Isa kana akkamittiin uummata Oromoo hubachiistu kan jedhuu fi uummata keenyaaf wanti deemaa jiru maalinni dhuguma wareegame jaalsanyiin kan jedhuuf yoo jaalsanyii wareegames kaayyoon isaanii wareegamuu ni danda'a kan jedhuufillee waan kanarratti ibsa gabaabduu yoo nu kennite nutti tola. Galatoomi irra deebi'ee yoo si mijatee irraa nu ibsuu dandeesseef. Kaleessas gaddas mootummaan Itoophiyaa kun yookaan naftanyoonni marroon du'eeraa, jaalbollitti du'eeraa,
jaarsanyiin du'eeraa jedhanii maas miidiyaa sooshaal garaagaraa irratti sooshaal miidiyoota garaagaraa adda addaa irratti olola oofaa turan. Wareegamuu danda'u yoo wareegamanis har'a isaan namni tokko sun wareegame kaayyoon sun akeekni isaan qabatan sun wareegame jechuun miti. Dhugaan jirtu garuu jaarsanyii miti jaaleenyi isaan jedhan miti waraana bilisummaa Oromoo keessaayyuu wareegamni yeroo itti kaffalaa jirrutti hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan inni uummanni keenya hawaasni bal'aan hubateera qawwee fidannoo amaneera oddoo garaagaraatti ofii isaatii ofirraa loluun jira akkuma miidiyaa irratti hubattan. Jaarsanyii Nagaasaa sirna otoo wareegame illee rakkoon qabu. Doonii giddu galeessa yookaan immoo lixa shaggaritti hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo doonii giddu galeessaati. Isaan har'a kan qawwee itti dhukaasan miti ijaan isaa arguufu jaarraa dhibba tokkotti fudhachuu danda'an achi fakkaata gama kiyyaan. Maaliif jennaan eeroo qarree Oromoo meeqa of jalaa qabu lolchiisuutti jiru loluutti jiru. Namni kaayyoo kana qabatee socho'u immoo hin wareegamee maalii ka jedhu mooraalii yookaan abdii uummata kutachiisuuf malee hawaasa keessa oola jaarsanyii Nagaasaa uummata Oromoo bal'aa keessa oola. Haasaa gochaatii jira arguutti jiru uummanni Oromoo. Isaan garuu wal sobuu of sobuu isa kanaan bara umurii isaanii dheereffatu malee har'allee qaama nagaa qaba fayyaa guutuu qaba wal bira oollee bulla dirqama isarraanuu kennamu fudhannee socho'uutti jirra. Uummatichi illee qajeelfama isarraa ba'aa jiru kana hordofee waraana bilisummaa Oromoo waliin socho'uu bu'ee bu'uutti jira. Kanatu jira malee wanni isin kijiba ooftu bira guddoo dhageettiitti hin qabnu maaliif jennaan irra deddeebi'anii sobu waan ta'eef nama amma sobu beektaa sobduu jechuun nuti rakkisa maaliif jennaan fedhii keessa isaa jiru sana sitti ibsa malee dhugaa sitti odeessame jechuudha gama kiyya walabummaa. Baay'ee galatoomii boonaa jaalboonaa caalumaa ibsa bal'aa nuu kennuu keetii fi akka egaa sa'aatii maleedha wareegama kafalaa rasaasa fuuldura dhaabbachaa sa'aatii kana nuu kennitanii akka walabummaa niwus neetworkii irratti dhuftanii haasaa nu gochuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa maqaa daawwattoota walabummaa niwus neetworkiin horaa bulaa deebanaadha. Injifannoon kan uummata Oromootiin jedha. Galatooma isinillee horaa bulaa. Ayyee galatooma.